Guyyaa tokkoof ana bira darbuu dadhabee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo haadhaaf abbaa koo biratti baradhe. Kutaa 10 akkuma gaheen garuu carraa heerumaa hiriyoonni kiyya naaf fidaniin heerumeen jireenya kiyyaa abiddatti qabsiise. Maali heerumni abiddadhamoo kan akkana jetti yoonaan jettan eeyyeen anaaf heerumuun kiyya daandii jireenya kiyyarraa barnootarraa gara abiddaatti kan jijjiire abdii jireenya koo kan kute daandii jireenya koo dogongoraanis beekeenis akkan jibbuuf eenyummaa koo akkan tuffadhuuf kan na taasisedha. Haatiif abbaan koo ganamaan yeroo na guddisan akkan baradheen yuunivarsiitii seeneen qabxii gaariidhaan eebbifameen digirii qabadheen hojii argadhu ture. Kanaan keessumaa abbaan koo ijoollee isaa arfan dhiira 2 durba 2 ija tokkoon ilaaluun barnoota keenya irratti qofaa akka xiyyeeffannu gochuun nu jajjabeessaa nu barsiisaa gatii guddaa nama natti kaffaledha. Barnoota kiyyaa kutaa 1 hanga 8tti sadarkaa 1 hanga 3tti daree keessaa dhabeen beeku. 9-10tti garuu xiqqoo laaffadheen 1 hanga 10tti bahuun jalqabe. Sanaan qormaata maatrikiillee qorameen qabxii giddugaleessaa ni fide 3.4 qabxii gaarii ture. Haa ta'uutii garuu bara sana hiriyoonni koo gaaffiin heerumaa sii dhiyaateeraayii jechuun na gaafatanii yeroo kanatti ani lakki gonkumaa heerumuun barbaadu yeroon jedhuuni namni heerumaaf si gaafate kuni bara jireenya kee guutuu si'a lammaffaaf argachuu kan hin dandeenye otoo nuyi ta'ee jecha tokko kan jala hin deebisne ofii konkolaataa kan qabu waajjira mootummaa keessatti sadarkaa guddaarra kan jiru dhuunfaadhaan illee hojii garaagaraatiin nama socho'u dhaabbii bareedina gaarii kan qabu dargaggummaadhaan ija dubartii hedduutiin kan hawwatamu dhalootaan naannooma kana kan ture. Haa ta'uutii garuu amma hojiif naannoo bakka kanaa kan jiru jechuun guyyaadhaa gara guyyaatti mana barnootaa yeroon deemu na gaafachuu dhiira sanaaf na janajjanuu jalqabanii. Dhiirri ijaan jaallataa dubartiin immoo gurraan jaallatti kan jedhan dhuguma anarratti raawwate. Gurri koo waa'ee isaatti otoo jasaan argiin eenyummaa isaa otoo hin beekiin ni coome. Namumti akkana faarfamu ol qabamu kuni yaa rabbii eenyuma dhalaataa itti heerumuun isaa haa hafuu ijumaanuu otoon argee baree guyyaa tokkoof iyyuu jedhee yaaduu jalqabe. Jaalallis yaaduma xiqqoon seenti mitire. Barnoota kutaa 10ffaa seemistira 2ffaa yeroon jiru hojiin hiriyoota koo waa'ee isaa qofa dubbachuu ta'ee qorumsa qoramuuf torbeen 2 yeroo haftu hiriyoota kiyyaatiin haa dhufuutii isan ilaalaa jedheen deebiseefi. Kanaan hiriyoonni kiyyas isaan tolesiif jetteetti koottuuti ilaaliinii si'a ilaaltuu jedhaniitti manii har'a bor hin jenne bulee konkolaataa manaa baay'ee bareedduu tokko qabatee dhufee daandii dhaabbadhaatiin eegaa nuun jedhe irratti na argee anaa fi hiriyaa kootiin fuudhee magaalarraa fageessee deeme. Konkolaataan oofaa dhufee kansaa akka ta'ee fi kabraallee akka qabu rakkoo qabeenyaa akka hin qabne nattaasa'uun duruma karoorfatee waan na tureef magaalarraa na fuudhee na baasee daandiirraa erga na maqsee booda hiriyaa kiyya waa'ee isaa gadi fageenyaan natti himtu konkolaataa keessatti dhiisee kottu wanta icciitii keenyaas haasa'uu qabna naan jedhee caakkaa keessatti guyyaama jalqabaa na arge sana kabaja koo fudhatee. Fedhii kiyyaan bakka sanan deeme mitire wantan godhu carraa gara biraan arganne. Hiriyaa kiyyaan kana na gochuuf waa'ee isaa nattaasaa turte miti durayyuu yeroon jedhuun lakkii inni hin si fuudhaa yoo inni si fuudhuu baate tu maal jette nuun jedhii jettee naan kakatte. Innis akka na fuudhu waadaa naaf seenee maallaqaa fi warqee mormaa anaaf fidee dhufee akka kennaatti naaf kennee gara magaalaatti erga nu dhiyeessee booda anaa fi hiriyaa koo nagaatti jedhee gara bakka dhufetti deebi'ee. Miira namatti bitaacha'u gammaduuf harkatti hin qabanne gadduufis namatti hin tolletu natti dhagahame. Barnoota maatirikii kee xumuruutii si fuddeen gara biyyan jiruutti waliin jiraanna naan jedhee. Anis tole jedheen maatirikii kiyya qorameen torbee tokko
yeroo guutuu maatii kiyyaaf xalayaa barreesseefiin heerumeera jedheen bakka innitti na beellametti deemeen konkolaataa kan yeroo darbee otoo hin taane gara biraatiin dhufee na fudhatee deebi'ee mana isaas na galchee waliin jiraachuu eegallee hanga torbee tokkotti konkolaataan sun numa waliin turte. Torbee tokko booddee garuu rakkoo godhatteetti mana garaajiin galche jedhee akka mana garaajii galche natti dubbate. Guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokko baatii tokko eegnaan baatii booddee rakkoon ishee hanga dhumaatti furamuu waan dadhabeef ammas irra deebi'ii suphuurra jedheen nan gurgure naan jedhee konkolaataan kee inni yeroo darbeettiin dhuftee nu gaafatte yoo jedhee yeroon gaafadhu namarra jiraa ishees gurguruuf gaggaafachaan jira naan jedhee suuta waa'ee isaa yeroon ilaalu nama hojiidha. Haa ta'utii garuu kanneen amma natti dubbachaa ture konkolaataas ta'e qabeenya dhaabbataa homaayyuu hin qabu. Erga ani dhufee booda meeshaa mana keessaa barbaachisan guutee araaraaf jaarsas gara maatii kootti ergee maatiin kiyyas araaramanii guyyaa waamichaa gochuuf har'a hojjechaa jiru. Kanaan abbaan manaan koo akkana naan jedhee anaaf si amma wal fuuneera. Haa ta'utii garuu deebbiidhaan waa harkatti qabatanii gara maatii keetti kan deemamu otuu daa'imallee garaatti godhatteedha. Amma atis barnoota kee otoo addaan hin kutiin otootti deebitee wayyaa hanga dhumaatti si barsiiseen dhumarratti naaf ulfoofta naan jedhee anis naaf yaadeeti jedheen tole jedheen yaada isaa fudhee barnootas kolleejjii galeen barachuu eegalee. Maalis yoo ta'u haati manaaf abbaa manaa mana tokko keessa galanii jalqaba irratti jiraachuu jalqaban manni sun gammachuu nagaa kan qabu ta'a. Haa ta'utii garuu wantoonni gurraan dhagahan dhufe yeroon isa bira dhufu barbaadee ijaan dhabuun koo mirkaneeffachuuf yeroon jedhu sababoota garaagaraan abbaan manaan kiyya na jalaa dhoksuunsaa natti dhagahamu eegalee. Kanaan manni nagaa qabus baatii 4 booddee nagaa dhabuu jalqabee. Amaloonni abbaa manaa kiyyaa ani hin beekne ani hin dhageenyes faallaa ta'anii natti mul'achuu eegalanii. Abbaan manaan kiyyaa ni dhuga akkanani irratti hin barreef immoo erga dhugaatiinsaa afaansaarraa deemee ofirratti otoo hin beeksisin dhufee ol darbee ciisa. Anis guyyaa 1-2 irratti bareen yeroon gaafadhu naganee booddee irratti garuu bor baruun kee waan hin oolleef dhugee akkam machaa'u sitti argisiisuun qabanaan jedhee afaansaatiin dubbatee machaa'ee of gadhiisee dhufee anaan illee girgiddaa mana keenyaatti bakka 9tti nama ragee darbee rafee maaliif na rukutta jedheen humna kootiin ofirraa qabuuf yeroon jedhu haadha manaa kee dhahidhaan jedhaa akkas dhugeen machaa'een yoon si dhahe malee akkan si dhahe natti hin beekamu jedhee darbee rafee walitti bu'uu jalqabne. Anis haga humna koo meeshaa mana keessa jiru itti daddarbachuun ofirraa faccisuu ofirraa qolachuun jalqabee. Haa ta'utii garuu dubartii waan nan ta'eef maalis yoon godhe rukuttaan koo isatti akka rukuttaa ijoolleetii homaa isatti hin dhagahamu. Kanaan wanti kun guyyaa guyyaadhaan natti deddeebi'uun gaa'eli akkas hiriyoonni koo natti faarsaa turan abidda natti ta'e. Kana qofaa miti. Kanaan yeroon callisu amma immoo dubartoota jalqabee amala kiyya kaleessaa haadha manaa kiyya taatee na dhiisisuu hin dandeenye ifaaf ifatti waan godhu bilbilas ergaas yeroonni barreessu arguun jalqabee. Anis maali kuni jedheen yeroon gaafadhu homaayyuu jedhee otoon sobiin jalqabde monaan jechuun afaan kiyya irratti cufuun manaa bahee deemuu galgalammoo yoo ta'e darbee rafuu jalqabee. Haa ta'u jedheen ammas dhiisee si'a 3ffaa irratti dubartoota waliin halkan bulee ganama barii dhufu eegalee. Kanaan ani maal sitti hir'iseen maal si balleessee jennaan akkana nagoota yeroon jedhu lammata waan akkanaatti raawwadhu naan jedha. Ammas guyyaa biraa akkanuma hoteela bulee bakka inni buletti deemeen qabadheen kanaan booddee jireenyi si waliin nan baasu jedheen gara mana kootti otoo hin deebi'in gara warra kootti galuuf konkolaataa yeroo yaabbadhu hiriyoonni isaa konkolaataa biraatiin na dura goranii na buusisanii na kadhatanii ni sirreessina kanaan booddee gochaa akkanaatti hin deebi'u naan jechuun mana kootti na deebisanii dubartiif si'a 2ffaa biran darbee. Ammas akkanuma torbee 3 otoo hin fixiin gochaama kana irra deebisee raawwatee bulee dhufee wantan qabu mana keessaa walitti qabadheen kanaan booddee wantan si waliin haasa'u hin qabu jedheen manaa baheen deemee. Ammas deemsa kiiloomeetira 20 ol ergan deemee booda hiriyoonni isaa konkolaataa dura qabanii dhaabsisanii na buusisanii lammata yoo kanatti deebi'e nuti si dura hin gorruu gaa'iladhaa nutis namadhaa kiiloomeetira hanga kanaa si qaqqabuuf fiigaa turree
maaloo naan jedhanii na deebisanii gaa'illi salphaatti hin diigamu jedheen ammas dhiifama godheefiin gara mana kootti hin deebi'ee. Kana gidduutti hiriyaamti abbaa manaa koo tokko waa'ee abbaa manaa koo tokko lamaan natti haasa'uu eegalee. Natti haasa'uu qofa otoo hin taane nattis siquu eegalee. Abbaan manaa kiyya nama baay'ee amanu yeroo na fuudhu miinzee isaadha. Walitti siquun kun anarrattis dhiibbaa uumaa dhufee ani boo'een hirqinfadheen miinjee abbaa manaa kooti jedheen waan garaa koo yeroon itti maddu dhiisii hin darba wanti kun jedhee ofitti na qabee na sossobuu eegalee. Guyyaa tokko akkanuma hirqinfadhee otoo hin boo'uu hirribni isarratti na qabeera. Dhiiradha mitiiree miinjeen abbaa manaa koo kuni daqiiqaa muraasa booda hirribaa yeroon ka'u otoonni na waliin ciisaa jiru bakka ciisuun dammaqee naheen ofirraan darbadhee. Maal gochaa jirtan jedheeniin innis innuu waan baay'ee sirratti raawwataa ati haga yoomiif isaaf gaarii taataa jedhee as deebisee na gorsuu jalqabee. Guyyaa sana walitti buunee mana kootiin ari'ee. Akkanumatoo jennu guyyaa lama ammas baatii tokko keessatti abbaan manaan koo hoteela bullaan ofiis balleessaa koo beeka mitiiree calluman jedhee walitti buunee madhiisnee akka duraa mana kiyya gadhiisee hin deemne. Sababiin isaa immoo kan inni narratti hin barre asiitii anis balleessaa balleesseera. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo nama gochaasaa kana dhaabu naaf ta'uu didee. Kanaan yaanni qalbiin koo jijjiiramaa dhufee hanga yoomiittanis isatti hin gubadhaa wanta inni godhu anis raawwachuun dadhabaa hiree jedheen waggaa 2 erga waliin jiraannee booda halkan akkanuma ni bule jedheen eegee dadhabeen yeroo inni hafu riyaasaa kan irratti raawwate kana koottu jedheen halkan qixee gara manaatti waameen isa waliin hin ciisee. Maaliin akka inni dhaga'e waan hin beekuun qabu abbaan manaan koo halkan toora sa'a 9tti balbala narratti rukutee foddaan mana keenyaa karaa fuulduraadha. Balballi foddaan wal mamaddii jira. Riyaansaa ana waliin ciisu kuni karaa kamaa ba'uu dullaa guddaa qabatee dhufeera. Bitaa nutti galee. Kanaan namoonni kuni sababa kooti wal ajjeesu jedheen iyyan keessaa fuudhee. Ollaan rafe hunduu dammaqee poolisiinis halkanuma kana dhufee. Balbala bani jennaan banuun didee fuullee yookiin immoo mastaawotiidha. Dhagaadhaan takkaa yeroo rukutu sibiila keessa darbee dhagaan sun fuullee sana daakuu godhee. Warri abbaa manaa mooraa sana keessa jiru abbaa manaa kiyyaan kokkee qabanii sababa fuulleen daakameeti abbaa manaa fi abbaan manaan kiyya walitti bu'u yeroo jalqaban iyya keessa balbala baneen riyaan yookiin immoo miinjeen abbaa manaa koo nama gidduu taalee mooraa sanaa bahee baqatee deeme. Kanaan balballi baname mitiiree banamuu balbalaa erga dargaggeessi kuni bahee abbaan manaan koo argee ol anatti seenuuf yeroo jedhu namoonni qabanii poolisoonni na qabanii mana seeraan deemee. Riyaasaa waliin otoon ciisuu harkaaf harkatti hin qabamee. Aariin kanaan nageessee naannoo toora sa'aatii 4 hiriyoonni isaa akkuma anaan isaaf kadhachaa turan isaan anaaf kadhatanii mana dabaatii baheen gara manaatti akkan galu gaafatanis abbaan manaan koo morma koo jedhee didee. Ofii si'a meeqa otoo sagaagaluu otoo dubartii waliin ciisuu harkaaf harkatti qabeen anaan garuu guyyaa tokkoof ana bira darbuu didee. Ani dhiiradha. Ati dubartiidha. Uumamni dubartiif hin eeyyamtu. Gaa'ela ishee kan qabattu dubartiidha malee dhiira miti. Waraqaa waliin mallatteessines hin qabnu. Waan qabdu mana kootii fudhu gara warra keetti yeroo sumanaan jedhee. Amma gaa ani balleesseera mitiire gadaf qabummaa guddaan natti dhaga'amee maaloo isa kaanoo dhiisi gatiima mana kiraana danda'iitii barnoota kiyyan xumuraa jedheen kadhadheenii. Kanaan innis gonkumaa barnoota kee xumuruu miti faayila kee mana barumsaa sana keessa jiru abiddatti akka naqalin taasisaa lammuu lammataa sa'aatii kanarraatii kaasee gara mana barumsaatti akka deemtu si arguun barbaadu ati jechuun abaaramtuu jechuudha. Ija kootiin si arguun barbaadu naan jedhee baay'ee rakkadhee. Guyyaa tokko lamallee akkana bulchuuf riyaasaa biraan deemee. Riyaansaa waan keessa isaatti dhoksatee ana bira dhufee ifaaf ifatti akkana jechuun natti dubbatee. Abbaan manaan kee gadhee ta'uunsaa siif qofa miti. Mucaanani waggaa 2 jaalladhe kana nan fuudha waa biraaf hin barbaadu jedheen tikseen kaawwadhe kana nan fuudha jedheen akka hiriyyummaatti itti himadhe. Bara darbe kabaja ishee balleessee yeroon ishee bira ga'u
ifa manaaf godhe abalutu kabaja koo fudhattee yeroo naan jettu anis rukuteen ofirraa ari'ee kana gidduutti kan miidhame siidha. Si bulchuu mana koo akka jiraattu gochuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu dhugaa jiru nan sitti himaa. Wanta inni na godheen deebisee isa godhee waan barbaadde immoo bara jireenya kee keessatti yeroo kamuu na gaafadhu sin gargaaraa. Hodhu amma gatii tiraanspoortii naan jedhee maallaqa natti kennee maallaqa isaa funyaansaatti darbadheen boo'aa edaa ani sin gidduutti qumaaran ta'ee jedheen uffata kiyya qabadheen gara maatii kootti biyya maatii kootti deebi'ee maatii kiyyatti waan ta'e hunda otoon himiin balleessaa abbaa manaa koo qofaa sa'uun balleessaa koo dhiiseen baatii tokko erga waliin hin turee booda ammas yeroo gabaabaa keessatti dargaggoo tokko waliin wal bareen na fudhatee magaaluma kana keessaa akka ba'u kadhadheen innis hojii xiqqoo bakka ta'e argatee na fudhatee magaala sanaa bahee sanaan ammallee gaa'ela kan hin jedhamne gaa'ela kan fakkaatu isa waliin jiraachuun eegalee ani dhuguma jireenya naaf ta'a jedhee isa waliin eegalee ture. Inni garuu akkatti na yaadu akka waan lafa deemtu dhabdee dirqamaan anatti maxxantee jedhee waan yaaduuf bakka jaalalaa naaf hin qabu. Dubartii gara biraallee fidatee dhufa. Wanti gara fuulduraatti yaannu karoorsinu homaan tokkoyyuu nu gidduu hin jiru. Anis jireenya abdii kutaa yookiin barnoota kootti deebi'uuf fedhiin godhanne yookiin immoo namni ani waliin hin jiru kuni tasgabbaa'ee tooraan na waliin hin jiraatu miira bitaa galaa keessa jiraachuun eegalee. Dargaggeessa kana waliin illee waggaa tokkoof naannoo baatii 8 ergan waliin turee booda narraa bahee nan fuudha naan jedhee. Duras yeroo inni dubartii fidatu hinaaffaan qaba mitiire seera qabeessaan innin biratti badeeyyuu mana isaatiin ari'eera kan isa kanaa homaa miti jedheen isa biraa baheen hiriyaasaa tokko bira galee hiriyaasaa birallee naannoo torbee tokko haadha manaa ta'eefiin ergan jiraadhee booda mana bunaatti qarshii xiqqoodhaan qacarameen hojjechuun eegalee. Kanaan maatiin kiyya mana bunaarra hojjechaa akkan jiru dhaga'anii abbaan koo maal taatee yaa mucaa koo maaliif namaa gadi na gootaa anu akka barattee bakka gaarii geessuun sitti dhama'aa ture harka keetiin fedhii keetiin jireenya kee balleessaa jirtaa koottu har'allee nuti akka ijoollee keenyaatti si ilaallaa gara manaatti deebinaan jedhanii tole jedheen boo'een guyyaama abbaan koo dhufe gara maatii kootti deebi'ee. Yeroon gara biyyaatti deebi'u amma immoo maqaa ajaa'ibaatu na eeggatee si'a 2 heerumtee gaa'ela ishee diigdee dhufteetti maqaa jedhuun argadhee. Biyya keenyatti gaa'ela diiguun gonkumaa waan hin yaadamnedha. Gaa'elli mana ulfina qabu. Maatiin kiyya obbolaan koo hundumtuu gochaa kiyyatti gadduu otoo baratteetta ta'ee akka ganama keetii yoona silaa akka yerootti kee yuunivarsiitii jirtaa barattee eebbifamtaa yookiin immoo seera qabeessaan otoo nu eeyyamsiistee gaa'elatti seenteetta ta'ee kun hunduu sirran ga'uu yoo xiqqaate abbaan manaan kee nunillee kabaja ture. Hundaafuu amma hanga tasgabbooftutti taa'iitii waa falannee waan qabnuun waa tokko siif bannee barnoota kee barachaa jiraattanaan jedhanii tole jedheen torbee tokko maatii koo biran obsee. Haa ta'uutii garuu sanaa ol obsuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo cidhaan yeroo heeruman yeroo dahan yeroo baratanii fixan warri duran barnoota hin beekne karaa barnootaa dandeettiidhaan hin baaneyyuu kolleejjii irraa yeroo eebbifaman arguu dhagahuun baay'ee natti ulfaate. Magaalaan dhaladhee guddadhe keessa halkan tokko buluun dirree dhukaasni waraanni jiru keessa jiraachuu natti ta'e. Kanaan akkuma saattuu torbee 2 obseen dargaggeessa kana dura abbaa manaa koo jalqabaarraa gargar na baasetti fuuteettaa'ee jedheen yeroon gaafadhu lakki jennaan wantan si mari'adhuun qabaa gara keettiin qajeeleera jedheen waggaa 2 booddee bilbileefiin isa bira deemee ergan bira ga'ees jireenyi koo harka keetiin diigameera ammas wanti naaf sirrate hin jiru maal yoo dandeesse qarshii naaf kennitii gara biyya hambaatti na ergii waadaa naaf galte yeroo nani abbaa manaa koo irraa addan ba'u jedheen yeroon itti himu qarshii 40,000 akkaawuntii isaarraa baasee harkatti fidee naaf kennee hodhu yoo rabbi siif milkeesse naaf kanfalii yoo rabbi siif milkeessuu baate immoo homaa miti jireenya kee balleessuun koo har'allee natti dhaga'amus haa ta'uutii garuu abbaan manaan kee har'as kanan sitti himu baga sitti hafee erga ati isarraa adda baatee haadha manaa 2 seera qabeessaan jaarsa ergee fuudhee ofirraa ari'ee tarii waaqayyo siifis guyyaa qabaa jedhee gara Finfinneetti na gaggeesse. Finfinnee dhufeen piroosesii jalqabadheen baatii 3 ergan ture booda piroosesiin kiyya naaf xumuramee
anis gara biyya ambaatti imala koo raawwadheen mana maadaamii kiyyaatti qacarameen hojjechuun eegalee hanga tokko boqonnaan argadhee namarraa fagaachuun nama beekan arguu dhiisuun eedaa al takka boqonnaa namaaf kennaam. Haa ta'utii garuu boqonnaan kiyya boqonnaa qulqulluu otoo hin taane yeroo yerootiin akka dhukkuba darbee namatti ka'u darbee nagaana dhowwataam. Kanaan hojjechuun jalqabee maaliif akkan hojjedhus kaayyoos karoora gara fuulduraas waan tokko hin qabu. Maatii kiyyaan illee akkan biyya ambaa jiru beeksiseen hanga tokko darbeen isaaniinis gargaaruu jalqabee haati kiyyas abbaan kiyyas madda galii mataa isaanii waan qabaniif badaa maatii gargaarsa barbaadanii miti. Ijoollee isaanii seeraan waan qabaniin gammadanii kan guddifatanidha. Anadha malee maatii nagaa maatii kabajamaa keessaa dhaladheen maqaa koos balleesseen maqaa isaanii kan hin balleesse. Kanaan biyya ambaa manuma tokko waggaa 2 guutuu ergan hojjedhee booda mucayyoo dubaraa Oromiyaa keessaa naannoodhaan garaagara kan taane tokko waliin toora sooshaal miidiyaadhaan wal barree eessaa hojjetta jettee na gaafatte. Anis bakka akkanaa jedheen yeroon itti himu meeqasiif kanfalu jettee yeroo na gaafatu anis haga kanaa maallaqa ammaati baatii tokkodhaan hojjettu anaa fi hiriyoonni koo guyyaa 2-3 hojjennee argannaa yoo hojjechuu baatte koottuu jettee maallaqa akkaawuntii ishee irra jiru iskiriinshuut gootee naaf ergite. Anis maallaqa sana argeen nannahee sobdeetii kan waggaa meeqa hojjette walitti qabdeetiin jedheeni. Yeroon akkana jedhuni torbee booddee akkuma isheen naan jette maallaqa sanarratti dachaa miindaa kiyyaa 2 itti dabaltee natti argisiiste. Nan amaniini akkan si'a 2 heerumee bahes waan ani timeef ergan mana hojjedhuutii bahee badee booda natti himuuf badaatti ulfaanne. Dhiirri keenyi gowwaadha. Bakka akkanaa oolaa torbee 2tti maamila takkaa qabattee jennaan bakka kana otoo hin dhufeen hin oolanii. Yoo dandeesse isaan waliin dhugda waan isaan godhan goota yoo dadhabde immoo bishaan kee of bira keessee gatii bultii walii galtee hojii kee hojjetaa kanumaa barnootan barbaadu jettee natti himte. Gara jalqabaarra sodaadhus hanga kanaa darbeen safuu sammuu kiyyaa diiguun natti ulfaatus maallaqni suni garuu otoo karoora maallaqan waa itti godhachuu hin qabaatiin qalbii kiyyaatee hojii kanan jalqabee. Hojii kana maallaqaaf jalqabanii keessaa bahuun keessumaa dubartiif baay'ee ulfaataadha. Ani maallaqa akkanaa argee waan hin beekneef hiriyoonni koo of eeggachaa guyyaa 3 guyyaa 4tti torbeetti takkaa yookiin immoo si'a 2 bahu. Ani garuu akka waan na jalaa dhumutti guyyaatiin bahuun jalqabee. Mucayyoo hojii kanatti na galchite caaluun eegalee dhiironni ishee beekanillee ofiin harka isheetiin wal na barsiiste sirra ishee wayya jechuun isheerra anaan filachuu jalqabanii. Otuu gabaansaa hin dhuma ta'ee yoona silaa ati gabaa maamila kiyyaa narratti cufteettaa jechuun illee hiriyaan koo kuni natti qoostee. Haa ta'utii garuu gabaan kuni gabaa dhumu miti. Dhiira kumatu durba kumatu guyyaan bakka kanatti argama. Namni tokko hiixee cubburra yoo ejjete ofitti harkisti mitiiree. Kanaananis dhugaatii shiishaa jimaa alkoola jajjaboo gatiin illee qaalii ta'an fayyadamuun eegalee. Of adoochuu of wallaalchisuu biyya kana keessatti seeraan sammuu namaa adoochi jedhamanii wantoota dhorkaman ijoollee dhiiraa waliin fayyadamuun eegalee. Ammallee kanarratti hin dhaabbanne. Uumamni dhiirri tokko dhalaa tokko waliin dhalaan tokko dhiira tokko waliin sanuu gaa'ela keessatti akka waliin ciisaniif eeyyamti. Ani garuu darbeen dubartii 2 taanee dhiira tokko waliin ciisuu, dubartii tokko ta'een dhiira 2 waliin ciisuu, dubartii 3 taanee dhiira tokko waliin ciisuu, dubartii tokko ta'een dhiira 3 waliin ciisuu kanneen kana fakkaatan eegalee. Bakkatti qullaa sirban qullaa jeekkaran seeneen yeroo waggaa tokko keessatti eenyummaan kana dura hin qabne qabadheen biyya ambaa keessa namni bakkatti nan argine eenyummaa koo bakkatti hin beekneen jiraachuun eegalee. Kuni jireenya naaf ta'ee waggaa 3 ergan keessa ture booda waaqni naman dhiisuutii kaansariin harmaa otoon ani hin dahiin otoon ani hin ulfaa'iin karaa kam akka inni naqame kan hin beekne lubbuu kiyya baasuuf ga'ee. Biyya ambaa keessatti bakka mana namni na dhukkubsachiisu hin jirretti lubbuun natti dhufee garatti hin deemuun dhabee. Maallaqan waggoota 3 walitti qabe waan tokko otoo narratti nafiin mana yaalaatti kanfaleen harma kiyya tokkos ofirraa mursiisee. Dubartiin harma 2 qabdi ani harma tokkoo fi akka bocni qaama koon fokkisneef harma artifishaalii pilaastikarraa hojjetame gara biraan qaba. Kanaan guutummaa guutuutti fayyeen hojii duraatti deebi'uuf yeroon jedhu dhiirri na beellame harma kiyya argee
nahee utaalee na biraa ka'uu yeroo eegalu hojiis dhabee hiriyoonni kiyyas na jibbanii deebi'een dallaalaa barbaaddadheen mana maadaamii galeen hojjechaa jiraachuu eegalee. Kanaan booddee jireenyi koo hidhaadhaam abiddadhaam nagaan qabuun heerumuu gaa'ela godhachuu miti dhiirri fedhii godhadhee dubartii harma tokko qabdu waliin ciisu gonkumaa hin jiru wanta fuulduraa immoo waaqayyotu beeka jedheen dhiisaa amma garuu jireenyi koo kanaa bakka kamitti karaa kam akka sinirraa barattan hin beeku haa ta'utii garuu seenaa koorraa waan xiqqoo akka baratan homaa shakkii tokkollee hin qabu bakka jirtanitti rabbi akkanatti araaramuuf ammallee kadhannaa keessaniitiin akka amantaa keessaniitti du'aayinaa godhaa kaayyoo yoomiyyuu yoo ta'e gara biyyaatti galeen waa'ee koo namni akka beeku gonkumaan barbaadu bakki awwaalcha koo asuma naaf haa ta'u jedheen goola badheen jira tarii immoo gara fuulduraatti waan dhufuu hin beeku ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii wanta naan jettan anaan jedhaa ulfaadhaa nagayaati galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftaa qophii keenya nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa baay'ee qalbii namaa tuqu tokko isiniif dubbiseen hin ka'a akka isinirraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada keessan wanti isinitti dhagahame yaada jajjabinaa komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen yaadde kanuma fakkaatti hagayoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatina namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan qooddachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.